Hunduma keessanii fi nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jedha. Waaqayyo isaa nagaatti fayyaatti nu eegee yeroo kanaan nu ga'e baay'ifnee galateeffannaa. Ani maqaan koo Lubaa Tamasgeen Kiimeen jedhama. Hojjetaa Waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Waldaa amantoota Biiftuu Boolee. Maqaan koo Toleeraa Tamasgeen jedhama. Kanan tajaajilu Biiftuu Boolee keessaa koree guddinaa hafuuraa keessa akka miseensummaatti akkasumas koree ijaarsaa waldaa keessa immoo gaggeessaa ta'een hojjetaa jira jechuudha. Waldaan amantoota Makaana Yesuus Biiftuu Booleedha. Hundeeffamni ishee waggaa 25ffaa keessa jira. Yeroo hundeeffamte waldaan kun mul'ata ittiin hundeeffamte hojii ishee jalqabdee qabdi. Waggaa 40 dura Waaqayyoo mul'ataa armee keenya mammaatsaa'ee tolasaa keessa Waaqayyootti dubbatee yeroo isaan mana hidhaa keessa jiran qophaa isaanii dukkana keessatti yeroo isaan Waaqayyoo wajjin haasa'an Waaqayyoo akka waldaa dhaabbattu isaaniin waldaan biqiltu akka jirtu Waaqayyootti dubbatee isaanis mana hidhaa sana keessaa ba'anii waggoota dheeraa booda jechuudha waggaa 15 agas kan ta'u yeroo dheeraa kana erga deemanii booda yaaliif bu'aa baay'ee booda waldaan Biiftuu Boolee waggaa 25 fuulduraa akka hundeeffamtu taatee jirti jechuudha. Mul'ata qabdu kana keessatti inni guddaan tokko dhala namaa kan ta'e hundumaatti gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin lallabuudhaanii duuka buutuu Yesuus Kiristoos taasisuudha. Haalli isheen ittiin wangeela kana dhala nama hundumaatti lallabuudhaa fi bu'uureeffattee qabdu aadaa isaan qabanii afaan isaan qabaniin wal simsiisuudhaanii Kiristoosii Yesuusiin itti lallabuudhaan duuka buutuu gochuudha. Isa kana keessatti callistee dhufteetu hin ta'in aarsaa baay'eetu itti kaffalame. Isaanis mana hidhaa keessatti hojii gurguddaa hojii wangeelaan wal qabatu akkasumas immoo warra mana hidhaa keessatti wangeela labsuudhaan hojii harkaa barsiisuudhaan dhimmoota baay'ee isaanii wajjin kan hojjetaa turan yeroo ta'u isuma kana cimsuudhaan immoo Waaqayyo mul'ata kana gaafa kennuuf mul'ataas keessatti jalqabde kana waldaa keessatti guddisuu akka qabu jedhee Waaqayyo waan itti dubbateef isa kanaaf waggaa dheeraa waggaa 15 kana guutuu daandii dheeraa deemanii jechuudha. Bakka garaa garaatti yaalii gochaa turanii mooraa Inxooxxootti illee waldaa kana dhaabuuf yaalii gochaa turanii akkasumas deebi'anii iddoo biraatti yaalii godhamaa ture booda waggaa 15 erga deemee booda mooraa tokko keessatti lafa amma Biiftuun Boolee hundeeffamtetti Waaqayyo iddoo kan akka filate Waaqayyotti dubbatee waldaan kun akka hundeeffamtu taatee jirti jechuudha. Egaa isa keessatti hojii guddaan tokko amantoota miseensa ta'an harka ishee keessa jiru dubbii Waaqayyoo barsiisuudhaan hundee isaanii jabeessitee dhaabuudhaanii jireenya Kiristoosii Yesuus qaba ture sana akka isaan qabaatan fakkeenyummaa jireenyaatiin akka isaan jiraatanii soora quubsaa kennuudhaa fi duuka buutuu gochuu danda'uudha. Hojii ishee guddaan mucaa kaayyoo wajjin wal qabatee dhaloota ijaaruu irratti hojjetaa jirtu kun ifaadha jechuudhaan namni kana wallaales hin jiru maaliif addunyaa irratti illee amma ibsitee kanaan mul'attu irratti hojii gurguddaa hojjetaa jirti jechuudha. Egaa mul'ata ishee keessaa inni kan biraanii dhaloota guddisuudha. Dhaloota maalitti guddisuudha? Kiristoosii Yesuusitti dhaloota guddisuudha. Dhaloota guddisuu kana keessatti waldaan keenya mucaa kaayyoo maqaa jedhuun moggaaftee tajaajila mucoolii kanaa hanga waggaa 18 kanatti isaan barsiisuudhaan sagalee Waaqayyootti guddisuudhaan hojii guddaa hojjechaa jirti. Keessumatti kun waldaa keenya keessatti iddoo guddaa kan qabu hojii guddaan irratti hojjetamaa kan jiru. Ganna kanallee gara barattoota 500 ol ta'anii waldaa keenya keessatti barumsa barachaa
waldaan isaanii fi baasii barbaachisu baaftee qursii kennaa fi laaqana kennaa fi geejjibsiisaa isaanii haala mijeessitee axxee fuutee galgala deebisuudhaan torban jaaf hojii kana hojjettee Waaqayyo kanatti nu milkeesseera. Hojiin mucaa kaayyoo bu'uura baay'ee kan kaa'edha. Innis gaafa jalqabee kaasee ammallee dhaloota jijjiiruu irratti akkasumas addunyaarraallee fakkeenyummaa guddaa kaa'uudhaan dhalooti wangeela Kiristoosiin qabatee akka inni guddatu hojjechuudhaan dhaloota keessatti namoonni waaqayyoon fakkaatanii bifa waaqayyoo fudhatanii ijoolleen waaqayyoon fakkaatanii akka isaan guddatan irratti hojii gurguddaa hojjetteetti jechuudha. Isa kanaaf immoo fakkeenya taateetti waldoota baay'eedhaa fi addunyaa keessatti illee akka ibsitu akkuma maqaa isheetii akka hojjettu ta'ee jira jechuudha. Egaa inni kan biraanii mul'ata ishee keessaa hojii misyoonummaa hojjechuudha. Hojiin misyoonummaa kun namoota gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti namannee bira ga'anii wangeela itti lallabuudha. Waggaa 25 keessatti waldaan Biiftuu Boolee gara waldaa buufata lallabaatii gara waldaatti guddachaa ammas geessifamaa kan jiranii gara waldaa 300 ol ta'aniidha. Waggaa 25 keessatti kan isheen hundeessite. Yeroo amma keessa jirru buufata lallabaa 44 qabna. Isaan kanaa fi waldaan kun hojjettoota ramaddee mindaa kaffaltee tajaajila barbaachisu kennaa jirti. Inni kan biraa mul'ate waldaa kanaa hojii daakoniyaati. Hojii daakoniyaa keessatti maaltu hojjetamaa? Warra rakkatan gargaaruudha. Namoota beelaan nyaachisuudha. Warra haala adda addaatiin buqqaanii karaarra qubatanii jiran immoo leenjii kennuudhaan hojii isaanii fuumuudhaan gara biyyaatti deebisuudha. Isa kanatu hojjetama. Darbee immoo hojii daakoniyaa keessatti kan hojjetamu hojiin hawaasummaa sin hojjetama. Hojiin hawaasummaan hojjetamu egaa hojii daakoniyaa jalatti hammatamee warra mana hidhaa jiranii mana sirreeffamaa jiran isaan dubbisuu kadhachuu fi namoota sana bira ga'uu sana irratti hojjetti waldaan kuni. Egaa akkuma kana hojii hawaasummaa keessatti immoo karaa qulqulleessuu, naannoo qulqulleessuu, daandii naannoo waldaa jiru sana irratti haala mijeessanii karaa mijataa tolchuu, biqilaa dhaabuu isaan kanaan kan wal qabate hojii hawaasummaa keessatti dhiibbaa guddaa qabdi waldaan kun. Xiyyeeffannaan isheef yaadni ishee yeroo hundumaa dhaloota ijaaruu, wangeela labsuu, warra wangeela nageenye, warra misraachoo kanan nageenye biraan wangeela ga'uu, akkasumas immoo karaa daa'immanii hojii dhiibbaa gurguddaa biyya irratti akkasumas dhaloota irratti hojjechuu irratti ciminaan hojjettee itti fufaa jirti jechuudha. Egaa kanaan kan wal qabate waggaa 25 kana keessatti hojii guddaa kana hojjechaa yeroo turtee waldaan keenya bakka waaqeffannaa isheen keessa teessee hojii guddaa kana hojjette hojii isheen hojjettu kanaaf mijataa hin turre. Isa kana hundumaa mana ijaarradhatu hin jedhin garuu dhaloota ijaaruu irratti, saba ijaaruu irratti, wangeela labsuu irratti hojii gurguddaa hojjechuudhaan arra geesse jechuudha. Yeroo ammaa kanatti immoo garuu namooti baay'een gara waldaa kanaatti gooftaa fudhachuudhaan miseensonni baay'een ballachaa dhufuurraa kan ka'e dhiphinni oddoo waldaa bal'isnee yeroo koovidii keessa ijaarrattu iyyuu malee bakkumti bal'ate hojjetame kunillee ga'uu diduudhaan mooraa keessatti illee dabalataan ijaarsi hojjetame inni kunis ga'uu diduudhaan namni lafa dhaabatu dhabee miseensonni baay'een hirmaachuu dadhabanii amma galuutti illee ga'uun dhiibbaa mana ijaaruu yookiin mana ijaarrachuun barbaachisaa ta'uunsaa itti amanamaa dhufee jechuudha. Jaalala Waaqayyoo ta'e jennaan 2024 ijaarsi waldaa akka eegalamuu yaa'ii qorraabotaatti dhiyaate qorraabonni keenya fudhatanii koreen ijaarsaa immoo hundeeffame. Koreen ijaarsaa hundeeffame haala hojiin kun ittiin hojjetamu cimsee duukaa bu'aa ture. Mul'ati duwwaanii ga'aan ta'u iddoon itti mul'ata hojjetanii fiixa baasanis jiraachuu qaba. Iddoon itti amantoota waaqeffannaa dhufan haala mijeessuun dirqama waan ta'uufi
yeroo ammaa kana waldaan keenya ijaarsa haaraa jalqabuutti galtee jirti. Yeroo kana wanti hundumtuu al duree hundumtuu xumurame ijaarsi kun jalqabuuf guyyoota muraasatti hafee jira jechuudha. Kanarraa kan ka'e diigumsi yookiin immoo waldaan amma keessa jiru jechuudha. Gaafa fulbaana 8 2024 yookiin akka lakkoofsa addunyaatti jechuudha. Akka kanatti akka diigamsi jalqabu ta'ee jira jechuudha. Kanaaf amantoonni keenya miseensi waldaa keenyaa warri taatan kallattii kamiinillee kan kanan dhageenye karaa sooshaal miidiyaa kallattii garaagaraatiin warri nu hordoftan warri yeroo hundumaa waa'ee keenyas kadhattan warri waa'ee waldaa kanaa yeroo hundumaa yaadaan akkasumas nu hordoftan hundumtinu kana bartanii ijaarsa jalqabame kanaaf waaqayyoon akkasiin kadhattan waaqayyoo fiixaan ba'umsa akka nuuf kennuuf yaada keessan qalbii keessan hundumaa keessatti akka nuuf kadhattan isiniin jenna. Akkasumas immoo namooti amma ammaatti nageenye iddoon haaraan lafa nuun yeroo gabaabaaf ijaarsi kun amma xumuramutti lafa nuun iddoo haaraatti waaqeffannu isinitti himuun jaalladha jechuudha. Innis karaa daandii Boolee irraa ka'ee gara Kooriyaa Hospitaalitti gaafa deemamu karaa Boolee Homs karaa jedhamuun daandii sanaan jechuudha. Gaafa deemamu Kooriyaa Hospitaalii otuun gahin meetirii 100 hanga 200 gaafa hafu harka bitaartiin dallaa jiru keessaa iddoo waaqeffannaan yeroo gabaabaa keessatti ijaarame achi keessatti waaqeffachuu jalqabna jechuudha. Isa kanaaf hundumti keessan xiyyeeffattanii bakka kanatti nu wajjiniin waaqeffachuudhaaf akka dhuftanis nafeerra. Ana mijeessuuf jecha 7 fi amantoota keenyaaf akka haalli mijatutti geejjiba qopheessineerra gara namoota iddoo wallaalanii gara iddoo jalqabaa waldaa iddoo jalqabaa dhaqanii geejjibi isaan deddeebisu jira waan ta'eef yoo iddoollee wallaaltanii sanbata ganamaa gara waldaa isa jalqabaa itti waaqessaa turre yoonnaa dhaqxanii konkolaataan gara iddoo haaraatti isin fiduu jira. Egaa walumaa gala yaadiin dhumarratti isinii kennuu jaalladhu hordoftoonni keenya manni waaqayyoo qobaan ijaaramu walii wajjin ijaarama. Waaqayyoo kan namaa kenneeniiti mana isaa ijaara waaqayyoo utuun kennin immoo nama hin gaafatu. Waaqayyoo tokkicha ilma isaa kennee utuu nan bifatiin isuma qabu nu laate. Waan qabnurraa mana waaqayyoo ijaaruun immoo itti gaafatama warra Kiristoositti amananii fayyaniiti. Kanaaf isa jalqabaa waaqayyoon nu kadhadhaa jenna. Kadhannaa baay'ee murteessaadha waan ta'eef ijaarsa kana keessatti waaqayyoon akka nuuf kadhattan inni lammaffaanii yaadaan akka nu wajjin taatan egaa inni sadaffaan immoo waan dandeessaniin nu wajjin yoo taatanii gammachuu guddaa qabnaa. Iddoo aareeffanneetti gallee waaqeffachaa jirruuf wantoota nuun sirreeffachaa jirru hojjetaa jirru kallattii garaagaraa jira waan ta'eef dhimma ijaarsaa hojjennu kana wajjin wal qabatee qarshiin kallattii garaagaraatiin warri nu gargaaruu barbaadan nu bukkee dhaabachuu barbaadan karaa asirratti iskiriinii kanarratti argamuun akkaawuntii yookiin baankiin daldalaa akkasumas kan Oromiyaa kan Awaash kan Oromiyaa lamaanuu jira waan ta'eef karaa isinii mijatu akkasiin nu gargaartan nu bukkee dhaabattan isin afeeruu barbaanna. Addumaan immoo waaqayyoon nuuf kadhachuudhaan akkasiin nu deeggartan isin jajjabeessuu jaallanna. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu jenna.